Ela Kondus tenaga Segala bahagia kondus Faya Naga faya rakkoon hin jiru isa taatolu dhibeen qaban mana keenya gammachuu malee gaddi hin jiru galata rabbii nagaadha galata isaa argannus dhabnus gammanneetuma jiraanna nyaannus dhisnus dheebonnus beelofnus gammanneetuma jiraanna galata rabbii akkamis nagaa micciirraan narra'ee micciirraan maalinni qoytanii garbuurraa kan tumamee tolfamu sanaa garbuu fidadha kan walitti bukeessan sanaa moo marqaadha micciirraan naan galle maarreekoo micciirraan nyaata beekamaa aadaa Arsiiti walumaan gara mana ummata fardeemnee micciirraa haa nyaannu anillee achi deemuuf qophiittan jira bilbila kaleessuma bitadhe kaleessuma iPhone 32 amma micciirraa dharraateere maarreekoo akkamiin micciirraa dharraataati hirattiin teenya umma Jafar Arsii keessatti miti kan isheen dhalattee guddatte mucaa Arsii taatee micciirraaf maraqaa kana seeraan dalaguu beekti walumaan deemnee haa nyaannu kootu maarree maarrakkoo qaba lakki rakkoon qabu obboleettii tiyya walumaan yoo deemnee lakki mucattiin gandaan kutaan amantiin naman qooddu nama kamiyyuu keessummaa kamuun hin keessummeeffatti kootu walumaan deemnee haa nyaannu kana malee jechuudha yeroo mana isaanii dhaqxu nyaanni qophaa'ee hin jiru yoo ta'e aadaa hawaasa sanaa barachuu fi hubachuudhaan jararraa jechuudha ofii kan kee qopheeffattee nyaachuu hin dandeessa anamma kunoof haa jedhee bittin jedhee achuma deemee micciirraa marqaa nyaachuutti jira eewa kiiloomeetira 120 duwwaa dabar Finfinnee irraa fageenyi ishee maarreekoo ati aadaa faayamaa aadaa bareedaa kana deemtee kiiloomeetira 120 kuttee baatee yoo irraa barattee nyaattee beeluu kan kee quuftee dheebuu kan kee aannan itittuu dhugdee galte rakkoo maal qaba ani amma deemuutti jira konkolaataa kontiraataa fuudheessi eegaa walumaan deemnee micciirraa murannee aannan itittuu haa unannu hayyees eeguutti jira asumaan illee kongraduweeshiniitti qabdi mana isaanii ammallee gammachuu haaraa wayii dhufee jira maal jetta qeen isaanii guyyuma guyyaan gammachuu ati nageenya abbaan jaafes torban sadan kana yookaan ji'a lamaan kana booda gammachuu guddaatu qaba qee jaraa gammachuutu baay'ata galata rabbii maarree haa deemnu ka deemnee gammachuu jaraallee waliin qooddanne coomallee murannee bookallee unallee suuq maalati waa'ee bilbila kiyyaamaaf gaaffisitti uumne bilbilli kiyya iPhone 32 haaraa bitadheense waa amma waan hundaaf iyyuu deemuutti siraasi eegaa dafii kootu tole kabajamtoota jaalatamtoota maatii haadha Jafar no maatii Arsii Asokko no maatii umma Jafar umma Jafar mucaan gafaate waan ta'eef maatuma umma Jafar jedhamtu natti fakkaata nageenya jaalala waaqayyoo isiniif haa baay'atu obboleewwan kiyyaa kallattii arfan irra teessanii umma Jafariin hordofaa jirtan yoo yaa anaa dhufu baga nagaan dhuftan jecha guyyaa har'aa kana hirribatu na qaba makiinaa keessatti muguun koo waan hin oolle jechuudha asii achi gara Arsiitti imalliif waarra jechuudha sababiin isaatuyyuu micciirra nyaachuu barbaada gara Arsii deemee micciirra nyaachuu barbaada muguutti jiran mooti garuu Enna akkasuma isiniin jedha anaa dhufuu baga nagaan dhuftan jecha otoo olin seeniin dura leek share gochuun oluma kuutaan dhaamsa kiyyadha. Egaa istiidiyoo Anfal Jamaal keessatti kan argamu ana obboleettii keessan kaayuftuu fi osoo hin dhufiin dursitanii maal gochuu qabdu share gootanii addunyaa waliin ga'uun dirqaman isiniin jedha. Egaa obboleewwan kiyyaa Umma Jafar yookaan maali Arsii Asakootti na fiigarran kotola darraitti tonku deemalu
kukuta maali nan jiraadha goy nattafu wayyu asa umti sanattafu wayya ega qoosana hafu obboleewwan kiyya qoosne irrasi tabani irra fuulduratti guyyaa har'aa kana istiidiyoo umma anfarnaa jechuu didarrabatu namacha ina fakkaata waas qammaseera yaaki akkam beektu ayyaanas waan ta'eef qariboon naannoo kana jiru yoo aduu waan ta'eef lama sadi bubbulee baay'een tini ta'a baay'ee aktiif ta'a kanaaf machaa'utti jira mamachaayitiin jiran siniin jedha egaa share gochuu hin dagatinaan siniin jedha ummu jafar miti no chaanaalii anfal jamaa kan jedhamu keessatti kan nuti argamnee jirru jechuudha chaanaalichi haaraadha yeroo dhiyoo keessa kan inni beekamtii argatee jiru kanaaf like share gochuudhaan ittuma ol seenaan siniin jedha dhaamsa kiyya siniifaa ta'uun siniin jedha asuma iPhone kiyyallee naaf eebbisaa dhugaa uummata miqqanya sharana soo zimmettanii malaalaa oltuu neebbisteen totteedha itti tuttufaa okay itti tuttufaa zimmettanii tolin seenaan siniin jedha egaa guyyaa har'aa kana istiidiyoo kana keessatti maaliif argamti kaayuuf tubnaan jechuu dandeessu maaliif deemtanaan jechuu dandeessu waan ifan deemu dursee himadheera jechuudha otoo karrangiin dura karra duratti himadhee tanan ture siniin jedha egaa maatiin kun maatii jaalalaati maatii tokkummaati maatii badhaadhinaatiin siniin jedha badhaadhina gaafa siniin jedhu immoo siyaasatti fudhatinaa siniin jechuun barbaada asumaani qee jaraa guyyaa har'aa kana waamameen osoo hin taane ayyaanaaf waamameen osoo hin taane zimmee uummata karaa deemu asiin goreessoo hin taane jechuudha waan nan qabadhee dhufeen qaba jechuudha maaliif akka inni dhufeen qaba walumaan alaallu maagalaata wanti nama boocisu hin jiru maqaa Yesuus Kiristoos waan nama gammachiisu gammachuu addaa gammachuu ajaa'iba waan itti buhaartan waan irraa baratan istiidiyoo sana keessa argattu waan ta'eef yeroo gabaabaa torban tongayin guyyaa osoo hin dabarfatiin qanii ji'atti lakkoofsisin yeroo gabaabaa keessa chaanaaliin anfal jamaa monetization isa jedhan sana argatee jira waan ta'eef maarree haadha isaa fi congratulation baga gammadde jechuuf hin dhufe garuu waan dhugamu jarriin barbaadan malee harqeen illee jira argaartu kinooti jira jechuudha qabadhee dhufuu nan danda'a kinoo azira asumaan immoo waan madaamiin itti nalaaltulle kinooti fagoon tura argaartu miti kinootu achuma isin laalaa artichuudha madaamiin kiyyaa qaas irraa goggoraa warri viidiyoo kana laaltan isiniin jedha wanti dhugamu wanti nyaatamu coomni jira cuukkoon jira dhugaatiin jira egaa kana fakkaatan isiniin jedha turtiin keessan haga dhumaatti na waliin haa ta'u isin jechuu jaalladha obboleewwan kiyya warri dhuftan hundumti keessan guddaa galatoomaa ulfaadhaa jecha gara mata duree keenyaatti gaafa seennu congratulation kan jechuutaati mata dureettiin jaalma congratulation jechuu hin dagatinaan isiniin jedha akka hin dhuffine jara kana yeroo hunduma jechuudha congratulation tu baay'ata jechuudha gammachuutu baay'ata namni waaqayyoon jaallatu namni waaqayyoon abboomamee jiraatu jechuudha namni waaqayyoof bitamee jiraatu yeroo kamiyyuu jireenya isaa guutuun gammachuu ta'a jechuudha obboleewwan kiyyaa kanaafiyyuu hedduu tokko gammannee jirra baga gammaddee congratulation siin jennee jirra egaa obboleewwan kiyya jalqabaa akkaatanii dadhabne osoo hin jedhiin nutti qorre osoo hin jedhiin saatii keessan aarsaa gootanii Jafar faana taatanii like gochaa share gochaa saatii taphachiisaa fi kiroomii keessa teessanii wajjiniin live hedduu dabarsaa turtan hundi keessanillee galatoomaadha ulfaadha waaqayyo sinaa eebbisuu sinin jechuun jaalladha obboleewwan kiyyaa egaa namni nama malee hin miidhagu jechuudha kophaa isaa namni kamiyyuu iddoo kam gahuu hin danda'u lagas ce'uu hin danda'u tullus bahuu hin danda'u jechuudha ilmi namaa yeroo kamiyyuu nama wajjin miidhaga jechuudha kanaaf obboleewwan kiyya guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha galanni keessan milkaa'ina bilisummaa isiniif haa ta'u akkasumallee tokkoon keessan warri ganaa kiroomii keessa jirtan waaqayyo kiroomii keessa dukkana keessa ifatti isinaa baasuun isiniin jedha inni warra kaan gargaaree dukkana keessa ifatti isin baase isin baasaa obsaa hin yaadda'inaan isiniin jedha kiroomiin kun bu'aa bayii hedduus qabdii isaatii yeroo namarraa kaasutu jira kanamalee yeroo subscribe namarraa kaasutu jira waa adda addaatu jira jechuudha qormaata hedduutu nama mudata youtubera kana gizee dalaganii kanaafiyyuu youtubera dalaguun salphaa namatti fakkaachuu danda'a namoota fagoo ta'anii yaadan irratti namoota fagoo ta'anii yaada kennan irratti namoota keessa galanii maalummaa youtuberaa hin beekne biratti jechuudha youtuberri salphaa namatti fakkaachuu danda'a jechuudha garuu
warra hojjetee warra sa'aatii guutee warra subscribe guutee ofii isaatii dadhabee jechuudha sa'aatii 24 guutuu bilbila irratti sa'aatii isaa aarsaa godhee fi YouTuber hojjechuun hojii baay'ee ulfaataadha. Akka kiyyatti anaannatti ulfaata jechuudha. Sababiin isaa hojjetanii al takkatti milkaa'uun hin jiru. Qormaata hedduutu qabaata. Sa'aatii namarraa kaasa, subscribe namarraa kaasa akkasuma jechuudha. Namoota garaa waliin walitti nama buusa jechuudha. Hiriyoota afuuraa wajjin obbolaawwan lafa onaa keessa teenyee jechuudha. Riqaa ijaarrannee riqaa waliin nu ijaare akka nama mana tokko keessa jiraatutti waaqayyo nu jiraachisu faana yeroo nuti YouTubera kana borgubattuuf jennee nama wajjin walitti buunu. Obbolaawwan keenya afuuraa wajjin walitti buune jara wajjin wallolu jara waliin walitti mufannu hedduutu jira waan ta'eef isa kana gaafa yaadamu YouTuber hojjechuun baay'ee ulfaatan isiniin jedha. Maaliif hojii YouTuberaa kuni nama amala hin qabne illee nama taasisa, nyaachaallee nama taasisa. Maaliif namni kamiyyuu guddina kan inni barbaadu jechuudha. Namni kamiyyuu jijjiirama kan inni barbaadu jechuudha. Ilmi namaa immoo jijjiiramuudhaaf guddachuuf maal gochuu qaba? Waan hojjetu tokko irratti xiyyeeffatee jilbeeffatee yoo dalage jijjiiramuu danda'a. Kanaaf namni jijjiirama onnee isaa keessa jijjiiramni yeroo kamiyyuu jiru kaayyoon isaa jijjiirama namni se'e tokko namni onneen isaa yookaan karoorri isaa hojjete ittiin jijjiiramuuf sammuu isaa keessatti seef godhatee qabu tokko yeroo kamiyyuu jabaatee hojjechuu barbaada. Kanaaf hiriyoon isaa duuba jiranillee maamilli inni wajjin tokkummaa uumee jiraatullee akkasaatti aktiif yoo ta'e zaalata jechuudha namni suni. Yeroo kana namni sun immoo yookaan hiriyoonni keenya sun immoo nufaan akka keenya sanatti hin dalagan yoo ta'e yookaan immoo ani nama leezidha yoo ta'e inni gararraa jiru suni nama tattaafatee hojjetu yoo ta'e akkasaa yoo nani ta'uu baadhee namni sun ana wafaana walitti bu'u salphaa uumatti walitti bu'aachuu. Kanaaf YouTuberri kaluma salphaa ta'een hiriyoota wajjinillee walitti nama buusa. Isa kana muraasa Rabbi obsa nuuf laatuun isiniin jechuu jaalladha obboleewwan kiyyaa. Egaa maaliif waan baay'eetu jira YouTube keessa irraas fayyadamuun jira irraas fayyadamuu dhiisuun ni mala jechuudha. Faayidaa duwwaaf osoo hin taane gaafa milkaa'an baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Milkaa'uun yeroo kamiyyuu madda gammachuuti waan ta'eef gaafa kaayyoo ofii karoora ofii waan mana baaneef milkaa'an sana baay'ee tokko nama gammachiisa baay'ee nama boonsa jechuudha. Keessa ofiitti gammachuu guddaatu namatti dhagahama. Kanaaf dadhabbii kan kee baga itti milkoofteen siin jedha obboleettiyya. Bis dadhabbiin kun kan kee duwwaa osoo hin taane kan maamiltoota kee kan hordoftoota kee hundaati waan ta'eef hundumti keessanii baga itti milkooftanii baga gammaddanii baga dadhabbii keessan baga gufuuf gufaata hedduu keessa dabartanii iddoo kana geessan isiniin jedha. Saanaalli kun kan nama tokko qofa osoo hin taane namni tokko bas bilbila isaa irratti kireet godheetu qabatee taa'a malee maalessa tokko baa of hojjetanii jijjiiramuun danda'ama ta'e jechuudha. Namni hundinuu yoona kana investira ta'eetu jira jechuudha. Kanaaf namni kophaa guddachuu waan hin dandeenyeef ati jaafillee kophaa isheetti miti kan isheen hojjette iddoo kana geesse miti waan ta'eef hundumti keessan bira dhaabattanii yaadaan deeggartanii humnaanis gargaartanii waan hundaaniyyuu waliin taatanii jajjabeessaa warri turtan guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jechuu barbaada. Asumaan immoo atillee Ummu Zafar milkaa'e jettee osoo hin taane jechuun nama jabaa tokko gorsuun hin ulfaata. Nama jabaa tokko yoo gorsuudhaallee baatanii yeroo hundumaa ani cimaadha ofiin jedha waan ta'eef kufeet argama. Kanaafiyyuu ati jabaadhu gorsa namaallee hin eeggatinii. Maaliif yaada namaallee fudhadhuu si dhiisisitu beeka jechuudha. Chaanaala kana gaafa banuu namni tokko gaafa kireet godhu sooshaal miidiyaan akka faayidaa qabu miidhaas ni qaba waan ta'eef gaafuma miidiyaatti dhufnu uniin keenya jechuudha tokkoon keenya konfiidensii mataa keenyaatti qabaachuu qabna jechuudha. Maaliif nama biraa ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Namni biraa anallee ta'uu hin danda'u, anillee nama biraa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa miidiyaa gaafa dalagnu wantoonni garaagaraa nu mudachuutu danda'a. Gammaduutu dandeenya, gadduutu dandeenya, dhiphachuutu dandeenya, miidiyaa kanarratti bo'uutu dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo viidiyoo dalagnu namoonni yaada garaagaraatu nuun jechuu danda'u, nu arrabsuu danda'u, even nurra darbanii yeroo maatii keenya arrabsantu jiraachuu mala jechuudha. Isa kana mala isaa jechuudha nuti akkasitti fudhannee bira darbina jechuudha. Staakiitti keenya bira dabarra jechuudha. Maaliif kaayyoo keenya nutu beeka waan ta'eef maaliif akka baane nutu beeka waan ta'eef maal akka hojjetaa jirus nutu beeka waan ta'eef namni biraa jireenya namaa bakka bu'uu hin danda'u jechuudha.
jiruuf jireenya keessatti hiriyaan tokko jechuudha karaa jireenya namatti agarsiisuu dandeessi nama gorsuu nama jajjabeessuu dandeessi garuu abadan namni jireenya namaa keessa galee namaaf jiraatu jiraatu hin jiru kanaafiyyuu gaafa chaanala tokko hojjennu namni maallaan jedha yoon bayee yaada kana irratti hojjedhee na arrabsinnu laata na qeeqinnu laata jecha badanaan jedhinnu laata jennee yaaduu osoo hin taane ani akkoo mana madaamee keessa oola kushinaa keessa oola gizee viidiyoo hin qabu yeroo naaf hin mijatu uffata uffadhee viidiyoo hojjedhu hin qabu jenneetu yaaduu dandeenya jechuudha inni kun gonkumayyuu eegsiidha dhugaadha mini meediyaa kanarratti dhugaa yeroo hundumaa eenyutu natti tolti beektu mishaan entertainment dhugaa eevenjesudha namni meediyaa kana fayyadamu ijoolleen kaayyoodhaa fi dhugaa ittiin guddachuuf ittiin jijjiiramuu fi meediyaa kana banattee jirtu mishaa entertainment duwwaadha jechuudha mishaa toofu maaliif warri keenya kaan keenya hundi keenya yoo hin fakkeessina jechuudha dhugaadha isheen garuu osoo uffata tokkos haa ta'u osoo nyaata hojjettu haa ta'u barriin darbatu wanti inda barriin jiru sagalee waaqayyoo duwwaa malee jechuudha waan hojjettu marasaa iimeelii ishee keessatti seef godhattee arteessudha gaafa tokko gaafa waaqayyo seenaa ishee jijjiire ilmaan ishee walitti qabdee hiriyoota ishee walitti qabdee obbolaawwan ishee walitti qabdee lammii ishee walitti qabdee gosa ishee walitti qabdeetoo koottaan laalaa seenaan inni dabarse jechuu dandeessi inni galee ol kaa'atteerti waan ta'eef miidiyaa keessa seef godhatteerti waan ta'eetoo koottaan laalaa itti ilmaan ishee argisiisuu dandeessi jechuudha inni kuni dhalootaaf barumsa ta'a lakka akkasitti jijjiiramni hin jiraayi yoo rakkatanii gammachuun ni jiraayi yoo gaddan gammachuun ni jiraayi yoo rakkatan dhabuus ni jiraayi edaa isaatii dhabuunis ni jiraayi namni edaa rakkatee jijjiirama itti dhufee namni edaa gaddee gammachuutti darbee kan jedhamutu iyyuu sammuu namaa keessatti uumama waan ta'eef yeroo YouTube irra namni kamiyyuu akka meeshaa tuubii haa taanu siniin jedha haala keessa jirru hunduma isaa dhoksuu osoo hin taane akkanuu osoo hin taane baasnee seenaadhaaf ol kaa'achuu dhaloonni nurraa barata waan ta'eef dhaloonni nurraa waa hubata waan ta'eef dhaloonni nurraa humna argata waan ta'eef kanaaf nusi wanta fudhatama qabu tokko waan erga kaayyoo keenyaaf irratti hojjenna jennee kaaneeto waan kaayyoo qabeessa ta'e tokko irratti hojjechuun dirqama nuti ta'a jechuudha obboleewwan kiyyaa kanaaf nutillee anii fi isinillee obboleonni hundumti keessaniyyuu warri gola hambaa keessa jirru warri biyya hambaa keessa jirru maal haa taanu kaayyoo keenyaaf bananne yoo ta'e sodaachuun nun barbaachisu iftoominaan as baanee mana xaragnallee yoo ta'e sa'aatii firii qabnutti yaadni yeroo namaa dhufuu fi yeroo viidiyootti dalaguuf yaadanii fi yeroo yaadnitti namaa dhufu tokko miti waan ta'eef yeroo yaadni sunii dhufi sana dhugaadha miti distii dhiqaa jirta yoo ta'e illee hojjeta viidiyoo kan kee seenaa dabar seenaa birminyaatu boru itti ofii makee jechuudha gaafa teessee dhaloonni ammaa kun carraa qabeessa bar suura kaanee teenyee of ilaallaa viidiyoo waraabne teenyee of ilaallaa kanaaf seenaa keessa dabarsine kana jechuudha jennee teenyee yaadaan banneeto kaleessa seenaa akkamiin dabarsii ture nama akkamiin ture jennee yaadaan bannee ganaa seenaa keenya kaleessa sana laaluu irraa asuma istiidiyoo keenya keessa seennee ayi ani koo kaleessa nama akkasiin ture yaa waaqayyo galata kee ati seenaa kunaaf jijjiirte jennee nama waaqayyotti galateeffatu taana waan ta'eef yeroo kamiyyuu hin sodaatina konfidensiin hojjedhaan isiniin jedha sijammar namni kaayyoo fi karoora qabu chaanaalli nama jala deemee jechuudha waan badaa namaaf hin barreessu waan haamli nama buusu namaaf hin barreessu jechuudha waan jajjabinaa yoo dogoggora qabaatan illee jechuudha dogoggortee jirta obboleettiitti iddoo kanatti of sirreessi jedheetoo kan namatti himu ta'a jechuudha beekaa fi hubataan garuu kan kaayyoo hin qabnee fi kan alaamaa karoora hin qabne maal gochuu fi nama laaffisuuf nama kuffisuuf kan ka'an ta'uu jechuudha isaan kanaaf immoo nuti immoo harka laachuun nun barbaachisu gara fuulduraatti fiiguudha kan keenya kaayyoon tarkaanfachuudha maaliif har'i boru miti waan ta'eef har'i immoo kaleessa miti waan ta'eef hundi isaatu waliin argu har'i kun bor ta'uu hin danda'u kaleessa ta'uu hin danda'u jechuudha kanaaf nus gara duubaatti deemna osoo hin taane imalli keenya fuulduratti ta'a waan ta'eef jabaadhaa isiniin jechuun jaaladhaa hundumti keessan wal jajjabeessaa wal deeggaraa yaadaa wal bira dhaabadhaa hamma beekumsa keessanii wal gorfadhaa hamma dandeettii keessanii iddoo obbolaawwan keenya dadhabanitti walaa gargaarru walaa jajjabeessinu isiniin jedhaa yaada dogoggoraa yoon qabaadhee na of kalchaa jechaa sa'aatii dheeraan isin faana ture natti fakkaata asumaanii ifama bilbila turra galee
sa'aatii dheeraan isin faana ture nuti tajaajiluu dandeessu kanaafi haadha jaafuu kiyyaa atillee maaliif hin kaase nama dandeettii qabu nama irratti hojjechuu danda'u even nama ofirra darbeetoo nama chaanaalii biraallee jechuun chaanaalii biraa kana olii kana duwwaa osoo hin taane kana kudhan banee nama irratti hojjechuu danda'u ati waan ta'eef hojjedhu maaliif yeroo humna qabnutti yeroo dargaggummaa keenya jirru kanarratti yoo waa hojjenne yoo waa guduunfanne yoo waa ol kaanne yeroo humni keenya dhumu ol kaa'atan ol kaatanii fuudhuu jedha Oromoo waan ta'eef yoo har'a ol kaanne ol keenye ol kaannee fuudhuu dandeenya jechuudha yoo har'a waa guduunfannee galaati qabna ta'e ol kaanee fudhachuu dandeenya boruuf taanitti waan ta'eef ammallee deebisi chaanaalii biraa chaanaalii Jaafar Jamaal jedhuun kireeta akka gosa yeroo gabaabaa sirraan eegaa maaliif haati ofii yookaan abbaan ofii maatiin ofii qabeenya ofiiti kan isaan ilmaan isaanii dhaalchisu waan ta'eef egaa dhaloonni har'aa kunii nuti homaa hin qabnu hiyyeessa du'aadha bas hiyyeessa du'aa gaafa isiniin jedhu fayyaatu qabna kana dhala keenyaaf ol keenya wanti nuti jennu lafa gaaroo tokko facaasu tokko hektara tokko kana gana mootummaanis nu kenne akka abboota keenya sana abboonni keenya gizee har'a ilmaan isaanii maal dhaalchifataa jiru lafa isaanii loon isaanii lukkuu isaaniitti kan isaan dhaaltummaa laataa jiranii yookaan kennaa dhala isaaniitti kan isaan kennan jechuudha. Aniif isin immoo jechuudha ilmoo keenyaa fi akka warra durii sana hoolaa qabaannee lukkuu qabaannee jabbilee qabaannee saawwan qabaannee ilmaan keenyaa kennina osoo hin taane muuxannoo qabnu jechuudha. Wanna biraan qabnu nuti dhaloota qubee haga taanetti dhaloota kaleessa irraa xiqqoo jijjiirama qabaachuu dandeenya. Jijjiirama keenya sana haga tokko muuxannoo keenya sana ilmaan keenyaaf dabarsuun dirqama nuti ta'a waan ta'eef egaa maal gochuun nu barbaachisa? Waan qabnurraa ilmaan keenyaaf guduunfuun dirqama nuti ta'a waan ta'eef amma ati kanatu farkaa qabdu waan ati hojjetaa jirtu kanuma waan ta'eef anfaallee firree guduunfitee jirta waan ta'eef asumaaniyyi Jaafar kan jedhu akkaawuntii haaraa torbee kana keessa sirraa arguun qaba jechuudha. Anfaal no Jaafar Jamaal kan jedhu sirraati arguu hin qabaa jechuudha yeroo gabaabaa keessatti sababiin isaatuyyuu innillee akkuma lafaa ka'ee amma ganaa biqiltuu tokko tamaa jira waan ta'eef biqiltuun kun immoo firii argamsiisuuf yoo mire step by step dhaan kana isaafillee barii banii kanaafuu inni ofii mataa isaatti viidiyoo irratti hojjetaa deeman sin jedha sababiin isaa yoo fuutee gadi baastee isuma waraabi kanuma isaarratti gaddisiif ofaa ilaaluun illee boroftaan jechuudha. Ani koo bara akkasii asan ture harmeen kiyya Suudii keessatti na deessee yeroo akkasii yeroo na fuutee gadi baatuun ture jedhe dhalootaaf dabarsachuu. Jennee galee ani bargisee ijoollummaa kiyyaa kinoo nama akkasiin ture harmee kiyya waliin Suudii keessa akkasitti deemaan ture seenaa akkasii dabarsaa ture jedhee chaanaalii mataa isaa keessaa jechuudha bilbila isaa banatee hiriyoota isaa ilmaan isaa gosa kee hundumaatti harmeen kiyya nama akkasii turte akkasitti kennaa kana achitti naaf hojjette chaanaalii kana hojjetaa ture amma laal Jaafar laal feestaa kukkutaa birrii kukkutaa moti kana hunda isaa waraabiitii iimeelii isaa keessa guduunfii ol kaa'eef maaliif gaafa tokko ayi bar ani harmeeti yaggizee ijoollummaa kiyya akkas gochaan ture edaa waan jedhamu wayi amma nuun duratti akkas goote nuun jedhu malee amma waan arginu hin qabnu bar yoo jiraatti gonaandisa isaan nu reebantu nurra jira gonaandisa gizee ijoollummaa keenyaa kinoo lama fakkeenyaaf gonaandisa hin qabar kiyyarra harmeen kiyya duratti yeroo gabaa dhaqxu yeroo xiqqoo ta'e jechuudha gooma nafaa chunkurtii faa dinnicha faa muree eega yeroo hunduma harka kiyya of qalala argaartootee qomni kokuni hundi isaa gonaadisa qaba gonaadisa kana malee itoo gizee sana seenaan qaba ta'e gizeen goomana muru sana gonaadisni na muru sana qaba ta'e har'a of ilaala ture maal akka fakkaatu gizee sana argitan kanaaf waan ijaan mul'atu wayi waan qabatamaa ta'e tokko wayi ol kaa'ii fi chaanala mataa isaa banii fi isin jechuun barbaada hordoftoonni keellee akka kanarratti si deeggaran abdii guutuu hin qaba waan ta'eef atiyyuu yoona chaanala isaati kanatti jechuun viidiyoo isaatti fayyadamaa taa'arta waan ta'eef kanaaf ofittoo hin ta'in jaafedhaallee chaanala banii fi isiniin jedha kana fakkaataa yoon dogoggoreera ta'e na of kalchaa jechuun jaalladha ergaa inni dhuma ergaa biraa maaliin qaba waan hin qabu natti fakkaatu fixadhee natti fakkaata maaliif yoo nan uffitanii jirtu waan ta'eef maalutti takaayyoo fonkeenaan jechuu dandeessu waan ta'eef like gochuun dagatiinaa share gochuun dagatiinaa comment gochuun hin dagatiinaa warra haadha Anfaal Jaafar duuba jiran immoo
kiroomii keessaa bahee jettee gatuu osoo hin taane jarallee achi keessaati akka baastu abdii guddaa hin qabaa yeroo gabaabaa keessatti immoo asumaan abbaa zaafillee sargii isaanii akka nyaannu abdii hin qaba maaliif masaanuu lammaffaa fidadha maal jechaa waan ta'eef kanaaf torban lama yookaan torban sadii yookaan si'a tokko waan kan hin caalle keessatti congratulationii haaraa dhufnee mana kana keessatti arguu qabnaan isiniin jedhamaatii jaalalaa hedduu namatti tola manni keessanii hedduu namatti tola waliigalteen keessanii hedduu namatti tola tokkummaan keessanii jabaadha akkanumaan itti fufaan isiniin jedha akka yaada namootaa osoo hin taane akka yaada gantootaa osoo hin taane yaada dhuunfaa mataa keessanii yookaan karoora mataa keessaniitiin of ta'aa jiraadha of ta'aa namatti tola jaalalli keessanillee tokkummaan keessanillee dhalootaaf fakkeenya ta'a. Nu illee sinirraa waa baranna jechuudha maaliif namni tokko jechuudha jireenya isaa keessatti mana barnootaa duwwaa deemee miti jechuudha kan inni waa barachuu danda'u hiriyaa isaarraa waa barataa koominitii naannoo isaarraa waa barataa akkasuma immoo maatii irraa dhalate ilaallee waa barataa jechuudha nus amma galata waaqayyoo haa ta'u akka nama maatii isaa biraa jirutti nuti tola jedhee yaada ijoolleen tokkummaa kana keessa jiraatan quba qabaachuu dandeessu jechuudha warri gamtaa tokkoon hojjennu kun jechuudha. Yeroo isaan hin jirre naannatti hin tolu baay'ee wayii dhiifama naa godhaa malee jechuudha maaliif akka waan maatii keenya bira jirru wayitti nutti lolanis nu gorfatanis nu arrabsanis an akka ormaatti ilaalu maaliif namni tokko yaada isaa keessatti badii wayyoo itti dhufe waa dubbata jechuudha kanaaf kana ilaallee walitti muufachuun nu barbaachisu nuti ijoollee abbaa tokkooti nuti ijoollee haadha tokkooti nuti ilmaan warra tokkooti kanaaf walaa jaalannu walaa kunuunfannu tokko haa taanu harka walaa qabannu walaa guddisnu dhaloota dhufuuf fakkeenya haa taanu isiniin jedha. Nuti dhaloonni har'aa kun wanna tokko wanna galaadha jennee dhaloota dhufuuf wal keenyu hin qabnu dhugaa waaqayyo dubbachuuf yoo ta'e amantii wal qooduu gandaa wal qooduu kutaadhaa wal qooduu sadan sanaa kanatu keessa keenya jira bar qabeenya namaa laallee namatti dhiyaachuu bifa namaa laallee namatti dhiyaachuu kun hundumti isaa addunyaadhaan darba wanti hin dabarre tokko ittiin hin jiru garuu abbootiin keenya kaleessa dheengaddaa eessa turan wal faana du'aa amantiin osoo waliin qoodiin kutaadhaan osoo waliin qoodiin boolla tokkotti waliin owwaalamaa kan turan jechuudha jira ilaallee nu yoo dhaloota har'aa maal nurraa barataa maal nurraa argu jenneeto yaaduun dirqama nuti ta'aa jechuudha kana yaadaa hin jirru waan ta'eef biliis adaraa keessan tokkummaa jaalala jaalala onnee qulqulluu walaa jaalannu wanna dalagnullee jechuudha chaanaalii nama biraallee akkuma kan keenyaa sanaatti haalaallu jechuudha ofittummaa nurraa hafu kan kootu caala jechuu haadhiisnu kan kootu maaliif anaaf akkas ta'u jechuu haadhiisnu jireenya keenya keessatti tasgabbaa namaa taanee jechuudha daragaaggoofne waan hojjennu hundumaa kan koollee kan koo amma jennu sana kan nama biraas kan kooti jennee fudhachuun dirqama nuti ta'a sababiin isaatiyyuu namni sun yoo boru itti guddatee obboleessa kiyya obboleettii kiyya waan ta'eef boru dhaqee hawaasa kiyya naa gargaara waan ta'eef boru dhaqee to'ee rakkataa miskiina nyaachisa waan ta'eef natti tola na gammachiisa maaliif ilma Oromoo tokkotu jijjiirama waan ta'eef intala Oromoo tokkotu bakka guddaa waan ta'eef akkasitti tolaallee tokkoon keenya jaalala dhugaa wal jaallannee tokkummaadhaan iftoominaa waan hojjennu hundumayyuu jechuudha jaalalaan tokkummaan osoo hojjennee dhugaadhaan wanni nuti hin godhiin hin jiru isiniin jechuun barbaada naa of galchaa yeroo gaarii qabaadha dogoggoree yoon ta'e taduba komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa asumaan hedduun isin jaalladha nagaa naadda.